saddeet nyaatamtee kun immoo maali abbaa manaa kee kunoo waliinoo wal nu barsiistee innoo kuttaa wal barra jedheen wal barreerraa akkamitti otoo si wajjin hin jiru otoo ati birriitti ergaa jirtu otoo ati mana jaaree dhadheetti haasofsiisaa jiruuti akkamitti meetii biraa fuudhe jedheetu suura sana dhaqee obboleettii kanatti ergechuudha. Obboleettiin kun gaafa ergitu baay'ee tokko rifatte jechuudha. Maal jennaan waggaa 4 guutuu hojjette isarratti ergaa baate jechuudha. Amma eessa jiraatu manaan isaan? Amma kan inni jiru Haamboodha jedhan. Naa akka nuu qabamuu diinaa ol biraan illee akka nuuf geessistanii ijoolleen diinaa olitti dhiyaatan diinaa ol biraan nu geessisa. Please. Bilbilan kaasu hin dawwalleefi bilbilan. Hin dawwalamneefi isaa. Eenyuuf bilbilan diinaa ol? Laa namicha. Amma immoo namichi kaleessa ani suura isaa kana maxxanse viidiyoo isaanii maxxansee jennaan mucayyoo bilookii godhe sana bilookii jalaa baaseetu miidiyaa irra na facaastee tiiktokiinis feesbuukiinis anumadha jedheetu mucayyoo kana as faraarra'aa jira jechuudha. Kan birrii ishee nyaaterra immoo kan deebi'ee as faraarra'u. Sagalee inni guyyaa kaleessa guyyaa inni irra galee dubbiin dhuftee ela raagaa malee akka galuu hin dandeenye beekela. Odeessuun duratti hubanna. Namni kamiyyuu ugaa fi ugaa irratti dubbata. Sini galasa. Guyyaa kaleessa saatii meeqa irratti ishee irra galee sagaleedhaan dubbate moo irratti yaale moo irratti barreesse moo maal akka inni godhe screenshot godhatte haa qabattu itti mela. Waan inni dorsisaatiin ganama kana hatuun akkasii ganama kanaa miti haa qabattu screenshot godhattu. Saatiin biyya isheen jirtuu fi saatiin Itoophiyaa tokkodha waan ta'eedhaafoo. Screenshot godhatte waan inni ittiin jechaatii jiru sagalee isaa maarsaa waan hundumasaa maaliif beektee hattuuni dhokattee kana gochaa jirtu bor maatii keenya irratti illee dhokattee rakkoo geessisuu dandeessi. Irratti illee rakkoo geessisuu ni dandeessi. Raagaa fi raagaan jiraannaan yoo ugaa jirtu qabatte deemte eessatti illee boolla keessa teesse illee waan gaarii hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Sirrii. Kanaaf iyyuu waan jiru hunda takka akka hin balleessine mucittiin. Maal balleessi amma ndaawunaa ergin jedhaani. Yaa miidiyaa irra ba'uu qaba ammayyuu faca'uu qaba namni kamiyyuu ani nama naa walitti gadhiifamuu qabu. Wayyaatu shamarran keenya. Wayye qoy ammayyuu akkam nagaadha sagaleen kee nagaama. nagaama. Ya pikir lijati waan majana mai nufidu media kanarrat. Buat mau wantu waan kun nagara saara waan berani nasa ini. Elali ana Ay wanna kun nagara tigaru kalesan nagaw kame beita boni yang baye arte dubbatti kale cuba disenordofu kabe. Ijoolleen keenya hin baratanii maal gootan. Odo akkuma feete gootan odo gurrarratti tanii fi ijoolleen keenya ijoollee shamaraa hin baratanii. Amma micoontu kumni dhibbi saddeet jechuun kan hoggaa lama yookiin hoggaa sadiitti dhufamu miti akka durba shamaraa takkaati. Itti fakkaate kaamee itti fakkaate namni tokko. Ko isa kanarraa hin dubbanna badii keenya amma dura gaa'ela godhachuu ishee maatii qabdi moo. Aggeeffadhu mee takka elaama aggeeffadhu badiin dhibba keessaa 100% unudha. Garuu amma wanta akka kanaaf galee jiru jechuudha. Sababa kana jennuufu irri biraan kan biroo nurratti mataarratti nurratti baatee jira. Mirgi keenya sirriitti nu eegamuutii qaba. Hatta dubartiin hin dogoggorti gara laafummaadha isa kana. Isa kanarraa booddee dubbatama. Namicha kanaan Facebook illee maxxanseera. TikTok maxxanseera. Namni kamiyyuu duwitu gochuu qabdan. Namni kamiyyuu sirgochuu qabdan. Tarii goddanyaa keessan, tarii fira keessan, tarii obboleettii keessan bukkee namichi kun jiraachuutii ni danda'a. Ada dubbii. Fayyo. So caalaa tonkoluudha. Duwitu godhamuutii qabaachuudha namicha. Kunooti la haati manaa isaa ishii kana dhala ishii kana. Fiqir. Wayye. Silkii lama qabdaati micayyootti dawwaluu dandeessaa. Bilbila tokko na jaalata balaatti dhuma lubbu. Okay, namni bilbila lama qabda micayyootti nu dawwaluu dandeessani. Antineen ishii sirratutti. Karaa immoo namni isheetti bilbiluu dandeessan. Namni silkii lama qabdan. Namni silkii lama qabdan piliis muka babbara.
Fikir wanni nangalle namichayyoo tanarratti samana biyya godhatteeti moo osoo samanaan godhatin gazzaba kan hunda nyaatamuu dandeesse. Sin fuudha jedheetidha. Ganaadhuma ka boodarratti wal fuudhu ka gizyaa si galte samaana godha. Odoo samanaan godhatin biree kottu mee biree naa galtu qaame biree kottu galati silkii lama qabda miti isheen nufa bilbiltu bireen itti nufa bilbiltu biree kottu. Ati qabdaanaa olee. Inkabu mana bilbilan. Dubbiillee kan danda'u bireedha waan ta'eedha biree galchiini bireen yoo silkii lama qabaatte maa galtu. Namni yaadan qabne nu bu'aa. Fayyoos galchi. Warroonni kun fayyoonis bireenis namoota gaariidha isaan. Jaala qabu jechuudha. Biree namoonni nu fedha keessanii nu bu'aa namoonni lama biree fi fayyoonaa galanii nuufa bilbilanii mucayyootti. Biree fi fayyoo aggeeffadha namichi kun niitii faana walii galee mucayyoo Suudi Arabiyaa waggaa 7 hojjette dadhabbii ishee waggaa 4 birrii 800 irratti ergite. Niitii faana walii ta'aniitoo nyaatanii waan jedhamudha. Niitiin samaanaas hin jirti niitiin feesbuukis hin jirti garuu niitiin feesbuukii galchiiftanii bilbilaa. No, bashkadaan biyya keessa maal godhaa lubbu bireen nuufaa bilbiltu fayyoos galchi. Innante maalodha isti ifana godha. Ani samoona kana miidiyaa irraa fagaadheen jira waan ta'eef ajandaa kana hin dhageenye. Fikir. Namichi kuni Fayyoos onnoo sinitti himtu. Maalodha nu galuu fi maame mana baankiidhaa birrii 800 yeroo tolgalchi. Shamarran biyya Arabaa jirtan hundi keessaniyyuu sirriitti of eeggannoo godha. Obboleettii keenya kanarraa waa hin barattu jedhee tanan viidiyoo kana siif fide jechuudha. Akkuma beekamu viidiyoon kun waa'ee mucayyoo haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii mucayyoo jalajjananii mucayyoo irraa birrii 800 nyaatanii jechuudha. Birrii waggaa 4 irraa nyaatan irraa kan haasa'aa jiran jechuudha. Akkasuma barnoota isinii ta'a jedhee fidaanis gorsa immoo xiqqoota akkasiin irratti dabala. Akkasuma hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin jecha. Egaa warroonni chaanala kiyyaa faaraa taata saskiraayib gochuun maamila keenya ta'e. Akkuma beekamu akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanii irratti obboleettiin keenya akkuma isiniin jedhe osuma biyya ormaa keessa daladdu dhiira attaalalamtee birrii waggaa 4 nyaatamte jechuudha. Isinillee obboloota koo akka ishii kana hin taane barnoota irraa barattu dheetan fide jechuudha. Namni waa warraa barataa yoo gorsa namaa dhageessan yoo miidiyaa fayyadamtanii waan tokko laalaa isiniin jechuu jaaladha. Maaliif namni waa walirraa barata jechuudha. Amma fakkeenya mucayyoon tun akkana goote namni biraas akka akkana goone walirraa barachuu qabdanii namoonni keenya yeroo baay'ee jira jechuudha. Galuu walirraa barachuu dadhabne nuti janajjanaa malee waan miidiyaa irra jirtu waan biyya irra jiru waan dhiirra jiru waan miidiyaa irraan biyya attaalaalanii gochaaran takka beekaa hin jirru jechuudha. Kanaaf beekuu qabnaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Innaa hedduu takka na gaddisiisa. Innaa hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Wanti amma deemaa jiru kana jechuudha. Kanaaf namni ilmi namaa kun qarshuma namaa dafquma namaa nyaachuudhaaf halkanii fi guyyaa tattaafata jechuudha. Kanaaf adaraa obboloota koo of eeggannoo cimaa godhaa. Waaqayyo isinaa eeguu adaraa dhiirumaaf itti attaalalanii dhiirumaa qarshii ergitanii adaraa keessan dhiirra akkas jechuudha. Dhugaa waaqaa siin jedhe gabbaree si hafuudhu malee gabbartee hin dhumin obboleettii koo. Ishee akka anaa mana madaamii keessattu akkaataa gubannee birreetti finne nutti beekaa waan ta'eef. Isin akkamitti yoo isinitti ban isinii galaa warra shamarranii kun akkamitti afaan Amaariffaati moo afaan Ingiliffaati moo afaan Arabaati moo maal isinitti himna? Afaan Oromootiin moo hojjenna dadhabne? Afaan kamiin dandeessan mee isinitti himna sirriitti? Birruma dhiiratti ergina. Dhiiruma kanatti birrii ergitanii ofii keessanii immoo qullaatti nafinaa. Maal inni gaafa isatu si baase ani kanan jedhu bar isatu na baase inni nan baasni kan na baase haadha abbaa kootii maatii kootu na baase maal akka ta'uuf barreessatti argitan yoo maatiin keetu beeke maal gochaa argita yoo maatiin koo beeke dirqama isatti arguu qaba
isatti ergeetni inni itti haatas naannoo inni itti abbaa barbaade afuruuf dhaha maalin jedheen adaraa of eeggadhaa wannoota akkanaa kanarraa ijoolleen keenya homaa jana malee miidiyaa takraaran jedhe isin miisiijarii fi imoo malee wanna biraa wanta beektan hin jirtu dhugaa isin jira dhugaa wasinitti mooyyaa isin miisiijarii fi imoo malee wanni beektan hin jiru osoo har'a miidiyaa fayyadamte oduu har'a yuutuubii ilaalte oduu har'a tiktookii ilaalte oduu har'a feesbuuk ilaalte waan baay'ee irraa baratta jechuudha obboleewwan kee maal akka ta'aa jiran akkamitti akka ijoolleen dhiiraa biyyarraa attalaalanii ijoollee keenya qarshii irraa nyaatan waggaa meeqa waggaa 7 waggaa 8 waggaa 4 waggaa 5 kan irraa nyaatanii gatan meeqatu jira bilookii godhan meeqatu jira kan boolee keessatti fudhatee galee birrishi saamee gallakkisee meeqatu jira kana akkamitti bilaaluu dadhabdasin nama ajaa'ibdeen dhugaa rabbii ijoolleen keenya illee yeroo tokko jechuudha. Sila moobaayilii kan baattanii deemtaniif janajjanuma qofaa dhafe ijoollee miidiyaa dubbisaa miidiyaa irraa waan baay'ee baratta beekumsa baay'ee argatta jechuudha. Ofii keetiif jechuudha. Naa akkasii isiniin jedha dhaamsi kun obboloota koo biyya Arabaa keessa jirtaniif shamarraniif jechuudha. Adaraa keessan of eeggadhaa. Adaraa dhiiruman gabbarteetti hin hirumin gabbaree si haa fuudhu malee. Maali isin akkamitti sammuu akkamitti yaaddanii amma dhiiraa ol jettanii birrii argitu. Yetta abbaatu malabbaashi dhiiruma birrii naan jettu bilook hunduu ishee irra ga'ee biraa deema. Birrii isitti daaretti dabalee fi dhiiraan beeku an. Kanan jaaladhu iyyuu daaretti dabalee hin beeku. Ndee maal jechuudha dhugaa? Deem. Ndee na jaalatu na taa'ee na eeguudha na jaalachuu baatu mukaa nyaatu. Haadha takka jala sagalee gaafa sigaarii taate gaarumatti taa'ee si eeggata. Adaraa keessa walirraa baradhaa. Yaada fi qeeqoo qabaattanii koomentii irratti barreessaa. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa.